والله العظيم. Akkam jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaa kun Yaayyaa Tuubiidha. Egaa akkuma beekamu har'as viidiyoowwan babbareedoo isin bohaarsan isin bashannansiisan hedduu isiniif qabadhee dhufeen jira. Kanaaf garee kanatti kan hin dabalamne sabskiraayibii gochuun akkasuma laayik sheer gochuudhaan garee keenyatti akka dabalamtan maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Egaa hiriyoota keessatti waliin warra nagarreen sheerii gootanii akka geessan akkasuma yaada nuuf kennuu barbaadan koomentii jalatti akka nu barreessitan kabajaan isin gaafadha. Egaa nu wajjin turaan affeerraa kootii akkasiin bohaartan akkasiin bashannantan yaa'u hin shakku nu wajjiniin bashannanaa fataadha nu wajjiniin dabarsan isiniin jedha gara viidiyootti dabarraa egaa nu wajjin tura. Egaa akkuma beekamu har'a viidiyoon irraa jalqabnu viidiyoo abbaa lataa fa'aa duriiti. Madabatta faanulaayi sitti cuufatee galee. Mabjallata jaarsa dargaggoo kakoo malee. Takkana oksiin jedhami takkana moksiin jedhami. Mina mokkaatti fittaami. Ofii kee yaadaan numtaa bara. Facaafannaan boqqolloodhaa kan darbannaan lafa buune. Yoo jaalatan dargaggeessaa kan hammannaan lafa buufne. Direettaan suutuma deemaa kan jamaalee. Jibbita qinaati. Shugar daadiimaaf jibbitaa. Jaarsaaf xaaborraa waa nyaata. Kottu nyaata. Akkuma beekamu koomedii jara kanatti namni ittiin bashannanne namni ittiin bohaarra jira yaadu yeroo isaatti koomedii afaan oromoo qabu keessaa namoota gurguddoo diraamaa afaan oromoo namoota hojjetan namoota gurguddoo turanii namoota baay'ee kabajuudha namoota kabajamuu qabanidha aartii oromoo keessatti tarkaanfachiisanii warroota yeroo kanaan ga'an keessaa isaan tokkodha. Egaa baalotatiif immoo jannata hawwinaa fi lubbuusaa jannata keessa jiraattu ennaa egaa ammas ijoollota baay'een ka'anii jiru meebii isaan irraa immoo akka isaan tarkaanfachiisan abdii qabna gara viidiyootti nutti dabarra. Rip kana waan majannu qabnu bakka nama duutee maaliif qalliin taane qalladaa gastiin gaafa qalladdu yaa'u nuti waan qalladda mumte ayee faranji kana waan meeqa nutti fidu isaan olaa wajjiniin qalladdu kunoo kana dubbiinsa mee isatti ol laalla. Really? Oh my god. Kana ndegera yaa shamarran keessaniif baay'ee shamarran keenya baay'ee barbaachisa kun achitti dhalatanii kana barbaadanii dhaquu qabdu si maqa. Sabooddee giligili wanti biraan hin jiru mana mataan naqaan hin jiru mataan kee sirraa gubataa sirraa kaa'aa gogaan kee sin gubataa booddee hospitaala malee mana mataa wanti dhabe hin jiru. Hoo. Urdatiin gaafa anko akkee mana isa dhufu yaadiga. Ollaa akkasirraa sana qabu. Waa. Haadha naan akkasii bakka. Irsitaa juusitti qabdee qoricha afaan keessaa namatti tola yoo adeemsa. Booda bakkatti boona hin jiru yaa. Falan qabu liqimsu malee. እኔ እኮ ሚስቴን እወዳታለሁ። ፀጉሯን እያሻሸው ባስተኛት እኮ ደስ ይለኝ ነበር። አውቃለሁ። ፀጉሯ ቁም ሳጥን ውስጥ ነው ያለው። አዎ ቁም ሳጥን ውስጥ ነው ፀጉሯ። ወገቤን አለች አስካለች። ናንተ
ና ያልኳት ውሻ ምን አባት ነው አንተ ድሮም እንኳን አይነ ጠፍቷል። አሁንም ልታጠፋው ነው እንዴ? ዱላውን ዝቅ አድርገው። ወይ ትቻለህ ነው እንደዚህ ማለት ነበር። አሁን እሱን ተው። በዚህ በድቅድቅ ጨለማ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ኪታባ ነው የምመጣው። በዚህ በጠራራ በ5 ሰዓት ምንድነው የምታወራው? በቃ ሂድ ይሻል። ሂድ ከላይ ላይ ሲያስጠላ ሂድ። በቃ ሂድልኝ። ሂድ በቃ እሺ ጋሽ ሚሊሻ አመሰግናለሁ። ለትንሽ እኮ ሸጉጄው ነበር። ቀኑን ሌሊት ነው ብዬ ሸጉጄው ነበር። ጀዝባ ሰዓቱን አይቶ እኮ እየነገረ ነው እንዴ አንተ አይናም አዋይ አደራ ልጆታ ከኛፍ ሲያዳ ማለ ያው ማከነ ሸወደ ሞዛን ሳንስ እኮ ያው ቢያተሩ እኮ ማለት ያዳፊ ማለት እንዴ ማለና ማም ልጆታ ተቀለዱን ያ ፌሪነት ተፈካቱ ከኮቴ ቹላ ቦዴ ዱላታ ነባቀ መሰቤካ ya nama muda tahu antu kalian injuru kan nama muda tahu kan namanya kuna gatam nih injuru kan ya ayo bro jabat tuh antu kalian injuru kan ndar bang antu dulu tuh falan kau antu kalian injuru Hello. Abid. Itu bukan ini kabdu. Ya? Itu bukan ini kabdu. Baik. Ijamu kami ini kabdu injur mas. Ya? Sanyi ijamu kami ini kabdu injur. Sanyi baca tadi ini ijamu kami ini sanyi. Sanyi ke lawarra habadu. Dari badi sanyi ke lawarra habadu. Basbasa. Harmani ada rau. Udah ada rau. Mau sanyi ada ke habadu. Sanyi ko saja kan hamaga mini ada ke habadu. Waddal azim. Wah, kalau jadi ni tu kan seperti. Waddal kalim. Waddal saja. Tongkoli nama ada tiga hari sudah. Ya dita itu mesti. Ya, itu nanti torban toko fara nyata lagi dan. Oh. Egaan daawwatu takeenya viidiyoo narra isiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Akkasiin itti bashannantan itti bohaartan abdiin qabaa. Egaa viidiyoo kan biraadhaan amma dhufutti turtii gaariin isiniin jedha. Egaa sabskaabii gochuudhaan akkasuma sheer laayikii gochuudhaan yaadanuun kennuu barbaadan koomentii gochuudhaan bukkee dhaabbatan akka dhaabbatan kabajaan isin gaafadha. Turtii gaarii isiniin jaalladha.